Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoonni kabajamtoonni maatii chaayinaal abeeloof nagaan isiniif haa ta'u hundumti keessaan amantii qabdan hundumaan musliima kiristaana osoo hin jedhiin lafaaf bakka jirtan haala jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u jecha akkam fayyaa keessanii jirtu aanaa dhufu baga nagaan dhuftanii nooruu isiniin jedhee jira jaalatamtoota kiyya. Har'as kunoo isiniif deebi'eetiniin dhufeetiin nan jira. Egaa obboloonni kiyya warri har'a gara reefu gara chaanaala kiyya dhuftan like, subscribe, share gochuun gara maatii kiyyatti dabalama isiniin jedha. Akkasumas immoo warreen kanaan dura chaanaala kiyya hordofaa turtan immoo galatooma ammas na hordofu keessan itti fufaa isiniin jedha. Barnoonni kiyya har'a ammoo nuyi rifeensa keenya akkamittiin lallaafaa akka wanta tokko samee yookiinis immoo akka waan istishaawara ta'eetti haala kanaan laslaasaa yookiin immoo lallaafaa akka nuuf ta'u nu hojjedhu warri jettan ni jirtu akkatuma isinii qabadhee dhufeetiniin jira maalitti dibattee akka ni lallaafaa ta'u siif ta'ee warri jettan baay'een keessanii ani waan itti dibadhe waan haaraa osoo hin taane waanuma isin itti fayyadamtani'a garuu ta'aa hin ta'uu laati jettanii shakkii keessa galuudhaan kan sossodaattan baay'ee keessantu jira. Innis ani qibaatuma mana keessaa yeroo hedduu kan itti fayyadame yeroo hundumaa rifeensa kanatti buqqeesaa kan keessasaa osoo hin taane kan rifeensa isaa miiccannee kaane akka inni goggogaa ta'e kun isaa illee assaa akka nu jalaa qabrarri hin jenne nu jalaa hin caccabne kunoo haala kanaan akkasitti istireetii yookiin immoo kottoonfataa hin taane haala itti godhannu isiniif qabadheen jira. Innis maali ani amma fakkeenya rifeensa kiyyaa dhugaa dubbachuuf wayi istishaawarii wayis immoo hin tokkosne dhugaadha dhugaa waaqaati. Rifeensi kiyya dur akkam ta'a yeroo miicame kunoo waan akkasitti wal goggogee gargar wal gadhiisuu didu mishuxii yookiin immoo filaan keessa bahuu hin dandeenye ture. Har'a garuu galata waaqayyoo isiniin jedha. Haala bareedaa ta'een naa mijateera naa sirrateera jedheetiin na yaada waan ofii kiyya immoo itti fayyadame immoo isinillee akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba. Obbolootan kiyya na hordofaa qibaatii ani buqqeesaatti osoo hin taane rifeensa isaa kana qofaaf naa lallaafisu kana isinitti nan argisiisa. Waanuma mana keessaa qabdanidha sirriitti na hordofaa isiniin jedha. Innis qibaatiinsaa tokko kunoo kan biraa immoo kunoo kanadha as ilaalaa. Hair formula barreeffamni isaa hair food formula. Kanaan durallee isinitti argisiisee jira garuu qibaatii kan biraa wajjiniinidha. Inni kun baay'ee rifeensaaf baay'ee barbaachisaa. Suura isaallee umarra fuula isaarra isiniin kaahaa kanadha. Inni biraa immoo kunoo vaaziliinii. Inna warreen kana sadan kunoo warreen kana sadan jechuudha. Warreen kana sadan itti fayyadamnaan abadeen rifeensi keessan hin caccabu. Yeroo filtan amma fakkeenya yeroo akkasitti filtan rifeensa keessan akkasitti yeroo filtan kunoo asitti bishikchik jedhee caccabaa sin jalaa go'ata. Garuu kana fayyadamtanii yeroo rifeensa keessan haala kanaan filtan tuuskii yoona bifti isaa simararra akka ajaa'ibaati. Akkamitti immoo itti fayyadamna? Kunoo qodaa duwwaa akkasii isin barbaachisa milaagaa waan manaa qabdan jechuudha. Innaa isaan kan kana maal gootu kunoo akkasittiin haala itti fayyadamaasaa isin argisiisa. Maaliif wanta tokko namni tokko wanta itti ani fayyadamu dirqama isin argisiisuu qabaa jechuudha. Waan ani jedhu hundumaa akkasitti foormulaa bichaa isinitti himu. Waanan ofii kootti fayyadame narraa ilaala. Wanti tokko nama miidhaa nama fayyadaasaa miidhaasaa hundumasaa han adda baasu nam tokko dibateet namatti argisiisa. Innaa kanaaf shakkii tokko malee akka itti fayyadamtaniif kunoo akkasumas kunoo gosa sadansaa walitti jechuudha. Gosa sadansaa aara qibaatiin naan barakatu akka ajaa'ibaa kanatti nan dibadha baay'ee nan jaaladha waan ta'eef kunoo
haala kanaan akkasitti jechuudha. Kunoo amma sadansaa wal keessa tooshitanii wal keessa gootuu jechuudha. Haala kanaan isin amma ani ija viidiyoo hojjedhuuf irraa akkasitti go'e malee sadansaa si'a takkaa bittanii bakka tokkotti qalaqqaltanii kaawwatan hanga barbaadan isin gaha. Hanga barbaadan dhugaa dubbachuuf baay'ee isin gaha. Kunoo haala bareedaa ta'een akkasittiin itti fayyadamtu. Dibadhee immoo isin argisiisa. Hordoftoota kiyyaa na hordofaa isiniin jedha. Hanga dhumaatti yeroo hundumaa rifeensa keessan asii achi hin godhina. Ani akkasitti godhachuu jaaladha. Isinillee akkasitti gootanii abdiin qaba. Akkasitti yoo godhattanii yeroo ooftan yeroo waan hundumaa rifeensi keessan achi isin jalaa hin deemu jechuudha. Haala kanaa kunoo galgala jechuudha. Baay'ee miti kan isin dibattanii. Anamma rifeensi kiyya buqqa'uullee caccabuullee dhiisee jira. Galata Rabbiitii baay'ee gammadee. Kunoo yeroo filadhu haala kanaan. Kunoo haala kanaan akkasittiin itti fayyadamtu. Baay'ee bareedaa isiniin jedha. Akkasitti dibadhee isin argisiisa. Kunoo amma haala kanaan akkasitti eega filattanii booddee jechuudha. Baay'ee yeroo filtanillee waan tokko sama fakkaate akkasittiin baay'ee nama marara. Wanti keessaa bahu tokkollee hin jiru jechuudha. Innaa amma isin sinitti argisiise kana dibadheetiinnaan isin argisiisa. Isinillee haala ani itti fayyadamuu qabdu. Isiniin ja'a xixiqqeessitanii itti fayyadamu. Kunoo qarqara rifeensa keessanii harkaan qaba. Akkasittiin jala harka keessaniin wal nyaachisa. Akkas gootanii kunoo ammas waan ani itti fayyadamu hundaallee na ilaalaatti fayyadama. Kana isiniin jedheeraa isinii buqqee isaatti osoo hin taane kan isin dibattanii rifeensa isaa isinitti mee jira. Rifeensa isaatti xixiqqeessitanii kunoo haala kanaan akkasittiin hanga qarqara isaa kunoo qarqara isaa akkasittiin masaajii godha. Keessa isaaf duuba isaa jechuudha. Rifeensa keessan kun akkasittiin akkas kunoo egaa akkas gootanii akkasittiin filaa. Yeroo akkas gootan tasallee rifeensi keessan bubuqqa'uullee caccabuullee hin danda'u. Isiniin jedha obboloota kiyyaa. Baay'ee na fayyadee jira. Ani dur hin beeku. Uumaa Rabbiitii rifeensi kan dheeratu hin jaa kunoo akkasittiin egaa akkasittiin filtanii kaatanii jechuudha. Manuma madaamii keessatti illee ittiin deemuu dandeessu. Baay'ee hin baay'istanii akkasittiin asiin ooftuu jechuudha. Seeraan sin argisiisa. Ani dura rifeensi uumaa waaqaati waan ta'eefuu hin jijjiiramu jedheen gad of gata. Yeroo gad of gatetti har'as 2 caba boru 3 caba iftaan 4 caba haaluma kanaan aqee bisiqsiq jedhee rifeensi narraa bade. Ammoo bakka YouTube ijaan hordofee immoo suuqa deemee qibaatii akkanaa bibbita'ee itti fayyadamuu jalqabeeti immoo dhugaadha yeroo gabaabaa keessatti naa deebi'ee. Dura ani yeroon rifeensi kiyya caccabaa ture daakamaa fakkaatu yookiin immoo aara waxii fakkaatu ture jechuudha. Viidiyoo hin dalagu hojjedhe viidiyoo hin dalagne ani fakkeenyaaf dhugaadha otoo yeroos na argitanii shintibeetii lixee shintibeetii isaan fayyadamanitti
yeroo lixee fayyadamu hagan dhiquttillee nan rakkadha. Filee ol galee rifeensa kiyya filuu haga filadhellee daakuu fakkaata baay'ee caccabe. Har'anatti fakkaatu dhaqee haphatee bakka akka ajaa'ibaa tokkotti haphatee beesee tokko taate hamma karaa gar tokko kanaan geessutti galte. Bakka abdii kutee hinaaddeettanaan jechuu jammaranii jechuudha. Yoo durumayyuu homaan jedhu haa ta'uyyuu malee anumatu balleesse kunuunsuu dhiise zayitiitti dibuu dhiise galgalee yoon dadhabe akkasumatti dhiisee raafuu akkasumas immoo bakka qibaatii waan jedhamu itti gochuu dhiisuu miicuuma baay'isuu bichaa bakka miicaa bichaa annaa ergaa aqeeni namoota yuutuubii hojjetan keessa meeskii jedhamti amaariffa kan dubbattu tokko haala kanaan fayyadamti. Ishuma ilaalee yeroo hundumaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waanuma isheen gootuun godha. Waanuma isheen gootuun godhee baay'ee tokko naa mijate dhugaa ile. Haala ajaa'ibaa kanaan baay'ee naa eeratan ta'u. Akkasumatti ture. Kun bareedaadha dhugaa gahaadha. Kana wayya gibirrii meeqaan ijoo jireenyu nutti waddadee jira. Kanaafiyyuu jireenya nutti waddade kan immoo nuti immoo jechuudha. Wiggi bituu keenyarra kunoo kana fayyadamuutu nuuf barbaachisaadha. Yoo kanatti fayyadamtan yoo gosoota kana sadan abdanillee baaziliinii mataansaa bichaan baaziliinii duratti luka koo bichaatti dibadha. Baaziliinii luka kootti kanani dibadhu jechuudha. Akkasumas immoo fuula koo harka koo kirooliksii na kukkuteetti malee ani rifeensatti dibamaa hin beeku ture. Garuu faayidaansaa addadha. Dhugaa adda jechuudha. Kunoo haala kanaan akkasittiin baay'ee jijjiirama qaba. Dhugaa dubbachuuf baay'ee jijjiirama qaba baay'ee. Kunoo akkasittiin yeroo filtan galgala qarqara ishee kanatti jechuudha. Xixiqqeessitanii amma kun baay'ee nagahana. Ofitti yoo garmalee bocabboonyees immoo mana namaa keessa ejjenna waan ta'eef kunoo kanasaa akkas godhaa. Bakka tasan caccabu rifeensi keessan waan tokko samee isinitti fakkaata. Argitanii? Har'uma miiccanii rifeensa keessan haala kanaan yeroo akkasitti filtan jechuudha. Wanti tokko rifeensa keessan keessaa wanti bahu tokko illee hin jiru jechuudha. Suuta jedha. Akkasitti qassi jedha. Firee tokko illee kutiina ariifattanii jechuudha. Firee tokko hin kutiina. Kun akkasitti akkuma kanaatti kunoo akkasittiin akkuma sakaraa gara sii dhaheen jechuudha. Akkasitti dhooftu akkasumatti erga dibattanii immoo cabembereessitanii keessu miti. Yeroo akkasitti dhahattanii iddoo barbaadda yoo deemuuf kaatanis haala kanaan deemuullee ni dandeessu. Akkasumas immoo yeroo asirraatiin guyyaa 3 akkasitti dhooftanii guyyaa 3 bultanii ammas guyyaa biraas akka amma kanatti qibaatii barbaadan dibattanii ammoo akka quxuxuroosaa gootanii yeroo hiiktan dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama marara. Baay'ee firiizii ta'ollee mataa masaatiin iyyuu jechuudha. Innaa obboloonni kiyya hundi keessanillee akka itti fayyadamtanii suura isaa immoo isinii maxxansa. Yaa'u baaziliinii irra caalaan keessanillee ni beektu. Innaa ani nan bareeda. Hin bareedisa. Innaa hundi keessan akka kanaatti madaami keessanitti argisiifattu baay'ee bareedaadha. Argitanii? Abeet silaa otoo ho'i kun hin jiru ta'ee immoo akkasumatti hin bareeda isiniin jedha. Amma hordoftoota kiyya yoo viidiyoon kiyyaa isinitti tole immoo laayik gochuu, sheeris gochuu, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Obboloota kiyyaa wal jajjabeessinaa, isin na jajjabeessaa.
anis immoo waan tan beeku waan irraa fayyadame hundaa yeroo hundumaa isinitti himuuf isin barsiisuuf tasa boodetti hin deebi'u hordoftoota kiyya. Haga turtii biraa walitti deebinutti ciao nagaan turaa lafa nagaa.